Okay. Video kanani gaaffiiwwan intiraansii baayoloojii maayikiroo-orgaanizimii irratti ilaalla. Okay. Gaaffiin jalqabaa akkas jedha. Which one of the following features amala armaan gadii keessaa is unique to bacteria? Amala isa kamtiyyuu baakteeriyaadhaaf addadha. That means kan baakteeriyaan qofti amala sana qabu isa kamidha? Amala kana keessaa jechuudha. Being unicellular and being unicellular jedha zaati jalqaba irratti jechuudha. Unicellular ta'uun baakteeriyaa unicellular jedha dhugaadha. Garuu unicellular ta'uun baakteeriyaa adda godhaayi. Adda hin godhu jechuudha. No, adda hin godhu. Maaliif maayikiroo-orgaanizimiin biraa kanneen unicellular ta'an baay'een jiru waan ta'eef kunuuntinni adda baakteeriyaa adda godhu jiru deebii ta'uu hin danda'u jechuudha. Inni kan biraa presence of permeable membrane. Permeable membranein jiraachuu yookaan membranein filatee seensisuu filatee baasu akkas jechuuti. Membranein kana qabaachuun baakteeriyaa adda isa godha. Lakkii kana kan qaban seelonni baay'een jiru gatii ta'ee fi adda san godhu jechuudha. Inni kan biraa having flagella for locomotion. Flagella qabaachuun isaatii zaatama fakkeenyaa fi baakteeriyaan bifa kanaan kan argamu jechuudha. Baakteeriyaa muraasni jechuun baakteeriyaa hunda miti. Ofin baakteeriyaa nama tokko jechuudha. Flagella akkasitti inni qabaatu. Flagella kana qabaachuun baakteeriyaadha. Adda godha baakteeriyaa lakkii kanas adda hin godhu jechuudha. Maayikiroo-orgaanizimiin biraa kan flagella kana qabu jiru jechuudha. Kanaafiyyuu absence of nuclear membrane. That absence of nucleus ni membrane dhaan marfame dhibuudha jedha. Yes, isa kanadha jechuudha. That nucleus true nucleus hin qabu jechuudha. That means nucleus baakteeriyaa bifa kanaan jechuudha kan argamudha. Amma fakkeenyaaf baakteeriyaa keessatti akkasitti bifa funyeetiin jechuudha. That akkamattiin keessa mammaratee kan argamudha jechuudha. Maaltu nuclear DNA jechuudha. DNA akkasitti kana keessa yookaan saayitoopilaazimii keessa jiru qaba jechuudha baakteeriyaan. Kanaafiyyuu DNA isaa kuni nucleariidhaan marfamee hin jiru jechuudha. Kanaafuu absence of nuclear membrane baakteeriyaa adda godha jechuudha. Okay, this item based on the diagram which shows a different shape of bacteria below. Itemiin kun immoo jechuudha bocawwan baakteeriyaa kan agarsiisu kanarratti hundaa boca baakteeriyaati jechuudha kun. Inni kun boca baakteeriyaati jechuudha kan nuu kenname kun boca baakteeriyaati. What is the correct name of the shape of bacteria represented by letters? Qubee A dhaan qubee isa B dhaanis fi kan C dhaan bocni inni sirriin bakka bu'e isa kamidha akka jechuuti. Zaat boca baakteeriyaa irratti emme kana laallu baakteeriyaa boca isaanii irratti hundoomne bifa gara bakka zeral cellular shape boca garaa garaa jiru jechuudha. Baakteeriyaa boca irratti hundoomne bakka sadiitti qoonna tokko kokaay kan jennu jechuudha. Spherical kan ta'edha. Inni kan biraa rod shaped dha jechuudha. Baakli or baakless kan jennu tokkoon isaatiin jechuudha. Rod shaped yookaan immoo zaat bifa kanaan kan argamu jechuudha. Rod shaped kan jennu isa kanadha. Spherical kan jennu immoo bifa duqunqulaa yookaan bifa kubbaa fakkaatuun kan argamudha. Inni kan biraan bifa spirokeet. Spirokeet jechuun bifa marmaramaa ta'uuti jechuudha. Kun akkasitiin bifa kanaan kan argamu baakteeriyaa akkasitiin argamu baakteeriyaa gosa kanatu jira jechuudha. Kanaafiyyuu baakteeriyaan kun immoo bifa kanaan argamuu danda'u. Zaat peerii yookaan cimdiidhaan walitti qabatanii argamuu danda'u jechuudha. Cimdiidhaan akkasitiin orri sferii sorri roodii sorri spirokeetis cimdiidhaan ol qabatanii taa'uu danda'u yookaan immoo siingiliidhaan kan qeenxeedhaanis tataa'uu danda'u jechuudha. Peerii siingilii uumuudhaan yookaan immoo cheenii uumuudhaan walitti dheeratanii akkasittiinis uumuu danda'u jechuudha. Bifa kanaan kilaasteris uumuu danda'u jechuudha baakteeriyaan. Kanaafiyyuu boca baakteeriyaa irratti hundoomne baakteeriyaa boca irratti hundoomne bakka sadiitti qoonna sferii roodii fi spirokeetiidha jechuudha. Kanaaf spirokeetiin bifa marmaramaa kana roodiin isa bifa ulee fakkaatu yookaan bifa akkasitiin kan dhaabbatu kanadha. Inni kan biraan immoo sferiin bifa kubbaa isa fakkaatu kanadha jechuudha. Okay, kanarratti hundoomne gaaffii kana guutuu kan deebisuu dandeenya jechuudha. Okay, kanaafiyyuu asitti maalodha jechuudha spirokeetiidha jechuudha. Inni kun keenya spirokeetiidha jechuudha. Zaat bifa marmaramaati. B'n immoo sferiidha jechuudha. Sferiidha. Zaat C'n immoo maal jechuudha roodiidha jechuudha. Kanarratti ilaalle zaat E'ni sferiidha jedha. Zaat E'n sferii miti waan ta'eef kanan ta'u jechuudha. Inni kan biraa roodiidha jedha. Inni jalqabaa roodiidha lakki roodii miti. Roodiin isa xumuraa kanadha waan ta'eef kanas miti jechuudha. Zaat spirokeet kun spirokeetiidha. Sferiidha inni itti aanu sferiidha. Inni itti aanu immoo roodiidha. Kanaafuu deebiin siita jechuudha. Bifa kanaan ilaaluu dandeenya jechuudha. Okay, it is possible to produce human insulin
jedha gaaffiin kuni human insulinii oomishuun hin danda'ama. Insulinii kan jennu gaafa gulukoosiin qaama keenya keessaa baay'atu jechuudha. Akka gulukoosiin kun gara gilaayikoojiniitti deebi'uu fi hormoonii maal kakaasudha jechuudha. Hormooniidha jechuudha. Hormoonii akka inni gara gilaayikoojiniitti deebi'u godhudha jechuudha insuliin. Insulinii kana yoo oomishuu dadhabe qaamni kan keenya diyaabeetii nu qaba yookaan sukkaaratu nu qaba jechuudha. Kanaafiyyuu insulinii kana namoonni oomishuu dadhabe jechuudha. Rajijiin isaanii kun maal ta'a jechuudha, dhibee sukkaaraatu isaan qaba jechuudha. Kanaaf insulinii oomishamuu dadhabe kana immoo akka tiriitmentiitti yookaan akka namni sun gulukoosiin isaa kun gara gilaayikoojiniitti jiramuuf insuliniitu kennamaaf. Insulinii kana argachuudhaaf baakteeriyaadhaan oomishuu hin dandeenya. Turbiris human insulinii oomishuu hin dandeenya jedha. In bacterial strain yookaan baakteeriyaadhaan insulinii kana oomishuun hin danda'ama. The insulin gene should be inserted. Amma insulinii kana oomishuudhaaf jalqaba jiiniin insulinii maal godhamuu qaba? Insert godhamuu qaba yookaan seensifamuu qaba. Maal keessa? Gara plasmidii seensifamuu qaba. Plasmidii maal akka ta'e ilaalla. And the recombinant kan plasmidiin immoo DNA plasmid. DNA plasmidiin that means plasmidiin DNA insuliniitii wajjin walitti qabame immoo should inserted into bacterium gara baakteeriyaa seensifamuu qaba jedha. What is the role of the bacterium in the process? Adeemsa kana keessatti gahee baakteeriyaa gaafatamne jechuudha. Asitti baakteeriyaa kana ilaallu. Kun baakteeriyaadha. Plasmid kan jennu mul'atti yaada isee kanadha. Plasmidiin isee kanadha jechuudha. Xixiqqaattee kan as keessa jijjiirtu kana jechuudha. Bifa geengoodhaan kan as keessa jijjiirtu kun plasmididha jechuudha. Jalqaba irratti maal goona? Plasmidii kana isolate goona from baakteeriyaa irraa plasmidii kana isolate goona yookaan adda baasnaa jechuudha. Erga plasmidii kana adda baasnee booda maal goona jechuudha? Plasmidii kana open goona jechuudha. That specific enzyme itti fayyadamne plasmidiin kun bifa geengootiin kan jirtudha. Bifa kana kan qabdudha jechuudha. Bifa geengootiin kan jirtu kanadha. Enzyme bifa kanaan jirtu kana maal goona jechuudha? In murra jechuudha. Bifa kanaanii murra as fakkeenyaaf asii fi asittiin iyyuu muree paartii kana yookaan amma kana gidduudhaa baasa jechuudha. Yeroo kana plasmidii kana fakkaatutu naafa jechuudha. Ergan plasmidii kana akkasitti muree qopheeffadhee booda DNA'n immoo fakkeenyaaf amma kan barbaadaa DNA insuliinidha. Insuliinii kana dhannee DNA sana keessaa murra jechuudha. Amma DNA kana keessaa jiinii murra jechuudha. Jiinii jechuun small section of DNA'dha. Kutaa DNA isee xiqqoo taatedha. Kutaa DNA xiqqoo kana kunna jechuudha. Erga kunnee booda gara kam finna jechuudha. Bifa kanaan cittee baati jechuudha. Isee cittee baatu kana bakka sila kunne sanatti finnee plasmidii yookiin immoo DNA bifa geengootiin baakteeriyaa keessa baafne sana keessa finnee akkasittiin seensifna jechuudha. Isa kana keessa bifa kanaan akkasittiin seensifna jechuudha. Yeroo akkasittiin seensifnee jennu plasmidiin keenya bifa kana nuuf fakkaattee argamti jechuudha. Yeroo sen bifa kana nuuf fakkaattee argamtu plasmidii recombinant taate yookaan plasmidii jiinii haaraan keessa seensifame kana gara maalitti deebifna? Gara baakteeriyaatti deebisna jechuudha. Isa kana erga gara baakteeriyaatti deebisnee booda maal gochuu jalqaba jechuudha? DNA isa jiinii haaraan seene sana oomishuu jalqaba. Amma fakkeenyaaf asitti insuliinii miti dalagaa insuliinii hojjechuu jalqaba jechuudha baakteeriyaan kun. Maaliif? Asitti DNA'n kan haaraan itti seneera waan ta'eef modify ta'eera jechuudha. Kanaafiyyuu as keessatti gaaffii gaafatamne maa inni? Gahee baakteeriyaati. Baakteeriyaan maal godhe? Gaafa insulinii oomishnu kana jechuudha. Amma baakteeriyaan kun insulinii oomishuudhaan fayyadamti. Gaheen baakteeriyaa maali? Tokko gaheen baakteeriyaa erga plasmidiin modify ta'e kun keessa seenee booda maal godha? Insulinii produce gochuu keessatti in fayyada jechuudha. Produce godha insulinii jechuudha. Inni kan biraani kana qofaa miti. Insulinii produce gochuu qofatu hin taane asitti maal nuuf fideera? Plasmidii arganneera. Plasmidii kan introduce godhe yookaan kan plasmidii nuuf kenne eenyudha jechuudha? Baakteeriyaadha jechuudha. Kanaafuu gaheen baakteeriyaa inni kan biraa immoo plasmidii nu dhiyeessuudha. Inni lammaffaan insuliin productionidha yookaan product insulinii oomishuudha jechuudha. Kanaafuu insulinii gaheen baakteeriyaa maali? The source of plasmid and insulin production. Deebiin isa kanadha jechuudha. The source of plasmididha. Madda plasmidiiti. Plasmidii irraa arganne inni kan biraan immoo insulinii erga plasmidiin kuni modify ta'e booda insulinii oomishuu jalqabe jechuudha. Bacteria can cause disease
in all of the following mechanisms except what? Baakteeriyaan dhukkuba kaasuu danda'a. Kan armaan gadii hunduma keessatti dhukkuba fida jechuudha. Isa kana keessatti dhukkuba fida. Garuu tokko keessatti dhukkuba hin fidu. Isa kam keessatti dhukkuba hin finne. Hunda keessatti dhukkuba fida. Isa jedhudha. Baakteeriyaan jechuudha. Okay. Baakteeriyaan tokko release toxin as they multiply akka baay'achaa deemanuuni toxin yookiin summii gagadhiisu jechuudha. Kanaafiyyuu yeroo kana dhukkuba fidu jechuudha. This toxin affects cells in region of infection. Seeliiwwan naannoo toxinii kana yookaan naannoo summii kana jiran miidha jechuudha. Summiin kuni and sometimes in other regions of the body as well. Amma naannoo infectionii yookaan naannoo baakteeriyaa kanaa qofatu hin taane seeliiwwan bakka biraa jiranullee miidhuu danda'a jechuudha summiin kuni. Inni kan biraan bacterial disease can be treated with antibiotics. Dhukkubni baakteeriyaa antibioticsiidhaan yaalamuu danda'a jechuudha. That means farra baakteeriyaatiin jechuudha. That farra lubbuu jechuudha. Lubbuun lubbuu baakteeriyaadha nama kan waan goone jechuudha. Antiin farradha. Biotic jechuun immoo lubbuu yeroo ta'u kanaafuu farra baakteeriyaa jechuudha. As each bacterium is through cell with its own metabolic system and it is capable of what? Division gatii danda'u jechuudha. Some bacteria invade. Baakteeriyaan yookaan immoo dhukkuba akkamittiin fidu? Invade godhu yookaan weeraru jechuudha. Tissue yookiin tissue keessatti orgaanii keessatti causing physical damage miidhaa qaamaallee kaasuu danda'u jechuudha. Kanaafiyyuu baakteeriyaanii kana keessatti jechuudha kan inni dhukkuba kaasu entering living cells and disrupting metabolic system that sirriidha. Seelii sana keessa erga seenee booda metabolic system yookaan sirna wal nyaatinsaa seelii keessa disrupt godha yookaan hin jeeqa akka jechuuti. Kanaafiyyuu dhugumadha jechuudha. Inni kuni changing the genetic structure of host cell. Host cell yookaan host cell kan jennu seelii inni itti seene sana. Fakkeenyaaf kuni baakteeriyaadha jennu. Kanaan immoo seeliidha jennu. Baakteeriyaan kuni gara seelii kanaa seenee seelii kana miidhaa jira yoo jenne seeliin miidhamaa jiru kun host seeliidha jechuudha. That kanaaf changing genetic structure of host cell. Host seelii kanaaf genetic structure jijjiirama that kana vaayirasiidha kan jijjiiru. Genetic structure isaa kan geessu vaayirasiidha malee baakteeriyaa miti. Kanaafiyyuu invading and growing kun sirriidha. That baakteeriyaan hin godha. Inni kunis releasing toxin multiplying godha jechuudha. Dhukkuba kanaaf fiduu danda'a. Kanaaf dhukkuba kan inni fiduu dandeenye isa kanaanii deebiin answeriin immoo isa kana ta'a jechuudha. That answeriin beta jechuudha. Okay. This item is based on the drawing of a bacteriophage given below. Bacteriophage armaan gaditti kenname kanarratti hundaa'a jechuudha. Inni kun immoo bacteriophage kan jennu vaayirasiiwwan baakteeriyaa irratti maxxanan jechuudha. Kana armaan gadii irratti hundaa'a jedha. That okay. Kuni caasaa bacteriophageeti. That means bacteriophage jechuun baakteeriyaa waan isaan irratti maxxanu irratti hundoofne bakka sadiitti qoonna. Tokko kanneen animaalii irratti maxxananu, kanneen pilaantii irratti maxxananuu fi kanneen baakteeriyaa irratti maxxananu jechuudha. Isaan keessaa warri baakteeriyaa irratti maxxananu kana fakkaatu, kana caalas bacteriophage jennee waamna jechuudha. Kanneen baakteeriyaa irratti maxxananii jiraatanu achi keessatti kanneen woof baay'isanu jechuudha. Isa kanatti inni kun protein coatiidha. That inni kun protein coatiidha. That kan maal nama marsee jiru jechuudha. Kun immoo genetic materialidha. Inni kun genetic material jechuudha. Inni kun protein coatiidha. Asti inni kun tailidha. Seen kun tailidha. That olii galatti jechuudha. Inni kun immoo tail fiberidha jechuudha. Kun bacterial microphagein kan fakkaatudha jechuudha. Kanaafuu itemii kanarratti hundoomne jechuudha. Kanarratti hundoomne in the above diagram of the bacteriophage, DNA and the protein coat are respectively represented by what? DNA f protein coatiin eenyudha jechuudha. As keessatti inni kun DNA dha. That kuni iseen kun DNA dha jechuudha. Kun maaludha? DNA isee walakkaa kanadha. Inni kan biraan asii inni alaa kun jechuudha. Inni alaa kun maalidha? Protein coatidha jechuudha. Protein coatidha jechuudha. Okay. Kanaafu protein coatiin lakkoofsa meeqaani? DNA lakkoofsa meeqaani? That DNA lakkoofsa meeqaadha? Tokko DNA ta'a jechuudha. Inni kan biraa lammaffaan immoo protein coatii ta'a jechuudha. Okay. Waan DNA dha. Protein coatiin lammaffaadha jechuudha. Waan DNA dha. Protein coatiin immoo maal ta'a jechuudha? That lammaffaa ta'a jechuudha. Okay.
Asii kan kana qabu ilaalla jechuudha. That respectively dha. DNA and the protein. Respectively yeroo jennu kan olitti aanudha. That akka bifa kanaan DNA and the protein. DNA ni lakkoofsa tokko that deebiin kana ta'a jechuudha. DNA lakkoofsa tokkodha. Proteiniin immoo lamadha jechuudha.